Dreamstime.com audio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو أتوت زاد بودكاست. نجني كينيا كان كبجا كان أوني رامد بكم سنجر تانت غارين لجين أكسمس مو ممكن غرغرا كيسة كتاموري godaf gand biyyaaf biyyoo isin jirtanitti isin haadha qabu jecha dhufneetiniin jirra har'as sagantaa muudannoon muuxannoodha jedhu qabanneetiniin maarri akkuma kanaan dura sagantoota tokko keessatti waadaa isiniif seenne namootan seenaa qaban hedduu godaaf ganda isaan jiran seenneetiniin ol baasuudhaaf waadaa isiniin seenneetiniin turre har'a moogaa nama diinii keessatti gumaacha guddaa taphate nama gaafa namni hirribaan dammaqee beekumsa barbaacha yookiin diinii islaamaa barbaacha biyyan beekne dhaqe nama guddaa tokko qabanneetiniin dhufneetiniin jirra kanaaf immoo jalqabarraa hamma xumura sagantaa keenyaatti kan isin waliin turu abdii yoodha keessummaan keenya kan har'aa immoo sheek Miftah tamaam qabanneetiniin dhufneetiniin as jirra kanaaf immoo jalqabarraa hamma xumura sagantaa keenyaatti faana nu fuudha yookiin immoo qaamaaf qalbiin nu duuka bu'aan affeerraa keenyaa sagantaan eegalameetiniin jira tole sheek Miftah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu irra deebiidhaan assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatu tole akka carraa ta'ee sheek Miftah ganda isaanii deemnee gaasara yookiin iddoo isaan jiraatan deemneetiniin wajjin haasuudhaaf yookiin immoo waan isaan keessa dabraniitiniin as gaan isin biraan ga'uudhaaf karoorfanneetiniin turre garuu immoo karoorri karoorfataniif qofa osoo hin taane rabbiin yoo galmaan hin gahin faayidaan qabu akka carraa ta'ee har'a dhufaniitiniin magaalaa teenyatti nuuf argamanii asumaan istuudiyoo keenya goraa jenneeni waa tokko wajjin dubbatuudhaaf deemna kanaaf immoo gaamee gama isaaniitti as deebi'a sheek Miftahan sa'aatii keessan qaalii irraa nuuf laattanii nu kabajanii iddoo kanatti nuuf argamuu keessaniif maqaa zaad poodkaastiitiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. galatooma jazaakumullahu khayran hayyee mee gamuma dubbii keenyaatti seenna kallattimaan sheek Miftahan mee dhaloonni hedduu isin beeka kan isin beekne kan isin hin beeknes akkasuma heddummaata mee ka isin beeku isin beeka ka isin hin beekneef immoo wal isin barsiifna yoo rabbiin jedhe kanaaf immoo mee iddoon dhaloota sheek Miftahaa eessatti dhalataniitiin hin guddatan bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جزاكم الله خيرا dhugaatti wanni ani dura dursee haga maqaa kiyya isinitti himne dursa isin galatoomfadhu seenaa namaa qorattanii laaltanii nama akkamiitii maaltu jira akkamitti uummatatti mul'isuu qabna akkamitti nullee beekuu qabna jettanii na gaafachuu keessaniif rabbi jazaa isin haa deebisu jedha itti aansuudhaan maqaan kiyya akkuma jedhamu Miftah Tamaam Aadam jedhama aanaan keessatti dhaladhee gaasara ganda Yabsaanaa Walee jedhamutti dhaladhe. galatooma ulfaadha gartee iddoon dhalootaa keessan aanaa gaasaraati jechaadha tole mee sheek Miftahan akkuma dhaloonni isin beeku akkuma isinis beektan nama diinii islaamaa keessatti gumaacha guddaa akkuma jalqabarratti isinii kaase nama gaafa namni hirribaan dammaqinni hirriba jaahilummaa keessaa osoo hin dammaqin uummanni kun isin dammaqtanii barnootaafis iddoo garaagaraa deemtaniitiin turtan barnoota diinii islaamaatiif jechaadha mee barnoota diinii islaamaa kana eessatti barattan isin jazaakumullahu khayran akkumaati ka'umsarratti na gaafatte gaafa namni hirriba hin dammaqini kaka'umsa gootanii naan jettu keessaa yeroo jalqabaatii fi ani gaafa nashiidaa baasee jedhu yaanni akiraa nama raffisu isa jedhu irraa jalqabee gaafii keetii wal fakkaata afaan wal dhufnaa dhufee bakkeen ani itti baradhe gandumaa keessatti dhaladhe san keessatti quraana na kennanii madrasaa Aliifaa jedhamtu keessatti ganda Walee jedhamu keessatti illee qara'e walumaa gala naannoo Baalee kana keessa yeroo bakka hedduu deddeemee naannoo kanneen keessatti qara'e. tole ulfaadha akkuma jalqabarratti isinii kaase yookiin akkuma isin naaf kaaftan namni yeroo san keessatti nuti seenaa dhageenye
Sa'aatii san keessatti namni jaahilummaa keessa ture yookiin dukkana keessa ture yookiin gama diinii islaamummaa kanaan namni waan beeku ture. Isin immoo mee maaltu isin kakaase diinii islaamaa kana baruudhaaf yookiin barnoota diinii islaamaa kanaaf maaltu isin kakaasee akka barattan isin taasise? Galatoomi. Ani gaafa jalqabaa quraana na kennanii mana barumsaa akka baradhu deemee mana quraanaatti na kennanii yommuu na kennan quraanuma osoo qara'aa jiru haaluma diinirra tureen rabbi rahmata isaanii haa godhu wanta sammuu kiyya keessa hin jirre waan anillee yaada ittiin qabne fedhii rabbiiti waan ta'eef Haaji Aloo Umar rabbi haraaramuufee amma daara akiraan bira deemanii jedhanii isaan kun kaaseta toohidaa baasan. Sababa sanirraa kan ka'e anillee osoo carraa akkanaa kana argadhee rabbi bakkaan naa gahee carraa akkanaa kana mudadhee rabbi sababaa kiyyaan nama tokko lama naa dhageessisee diin islaamaa kana isa qabsiise waan jedhu irraa akka ka'e gama artii kanatti hawwii godhadhee akkuma san rabbi eegasii waan sanillee bakkaan naa gahee itti dhufuu danda'e. Tole namni jechaan yookiin immoo haalli isin kaka'umsa diinii islaamaa barachuudhaaf murteeffatan kaaseta jalqaba naa kaaftan san irraa jechaadha. Akka ani hubadhetti yaanni akiraa nama raffisu waan jettu san irraa jechaadha. Tole jalqaba irratti jechaan uummanni jaahilummaa keessa ture. Jabana dheeraadhaaf namni naannoo dirree Sheek Huseen kana deemeetanii muudaa ture. Walumaa galatti dukkana keessa ture. Namootan diinii islaamaa qabatanirra namoonni sun hedduudha jedha seenaan. Sa'aatii sanitti isinii fi namootan gama qabsoo diinii islaamummaa gaggeessuuf yookiin baratuu fi isin jidduutti mormiin hin turre warroonni sunniin isin daangessuudhaaf hin yaalle. Jazaakumullahu khairan. Yeroo san keessa wanti jiru walumaa gala namni toohidaan beekamu namni toohida himu baay'een hin jiru. Walumaa gala namni tokko uumama akkuma rabbi isa uumeerra dhufe. Namni muraafni keessaa namni abbaan ijoollee baay'ee yoo qabaate nama laafaa diin rabbiitti kenna. Nama diinaa baratu jedhanii nama lallaafaa uumaadhaan laafaa ka'umaa fayyaduu hin dandeenye diinitti kenna. Nama santu diin qara'ee diin barsiisa. Sababaa sanirraa kaka'ee dhugaadha namni yeroo san keessatti toohidan beeku waa'ee toohidaa irraa hin beeku wahabii jedhanii nama wayita san waa himu. Sababa sanirraa kan ka'e qabsoo kanatti seennee baay'ee namni nama jibbaa namni namarraa waa hin dhagahu akka nama kafareetti akka nama islaamummaa keessa hin jirreetitti nama laala namni yeroo san. Ammas ammallee namni akka har'aa kanaa miti babal'atee diin rabbii babal'atee namni diin rabbii hin beeku namni salaatu baay'ee miti namni diin rabbii beeku baay'ee miti. Sababa sanirraa kan ka'e irra caalaa namni uumamarra akkuma rabbi isa uume waan jiruuf yeroo san keessatti wanni nu qunname amma yeroo amma keessa yeroo kanatti hagana jedhee sitti immoo waan hin dandeenyeef walumaa galatti wanni yeroo sanitti nu qubsate nu mudate alhamdulillah waan guddaadhaallee ta'uu keessaa galata rabbii kiyyaa fedhiin keenya sunillee bakka gahee babal'atee diin kunillee har'a namni gaafa san lakkaahamee hin xumuramne jechuudha. Namni toohidaa qofatu lakkaa'ama nama muraasa takka lama sadii jedhamee lakkaa'amu har'a nama faallaa sanii jirutu yoo lakkaawan irra laafaadha jedhee akkasitti ilaala. Tole ulfaadha yeroo sanitti rakkoo cimatu ture jechaadha isinii fi warra jaahilaa kana jidduutti. Tole ulfaadha kana qofaa miti akka seenaan himutti sirni suni sirna dargii ture natti fakkaata. Sirna san keessatti akkuma dhiibbaan uummata irratti gaatiin ture islaamummaa irratti illee dhiibbatu ture. Gama mootummaatiin hoo dhiibbaan garaagaraa isinirra hin geenye sa'a sanitti. Wallaahi dhiibbaan yeroo sanii mootummaan nama gargaaruu miti irratti nama dabarsuu turte. Ani yeroo san keessatti waan nama qunnamu keessaa namni manneen barumsaa ta'ee wayita karaa deemu ta'ee bakkee adda addaatitti koofiyaa ofirraa fuudhanii yeroo islaamummaa ofii tana dhoysanii malee yeroo itti mul'isan hin turre. Gaafa akka carraa ta'ee
wantoota diin rabbii kana hin mul'ifne jennee itti yaannu hin himne jennu kana keessattuu sirba fakkeessinee waan kana mul'ifne malee diin rabbii babal'ifne jennee wantoota san irratti waan xiyyeeffannee isaan nu beekan hin jiru. Tole ulfaadha jecha jabana san keessa isin barnoota xumurtammoo jabana sirna dargii kana keessa barnoota xumurtammoo barnootumarra osoo jirtan qabsoo adda addaa jechaan diin islaamaa kana babal'isuu itti fuftan. Anamma yeroo san keessatti barumsi yeroo hundaayyuu haga gaafa argitee rabbii akiraatti nama galchuuti ittiin xumuramu qur'aana qara'ee madrasaa baradhee xumuree jira kitaaba biraa ammoo osomaa qara'aa jiru qabsoo kana seene. Kanaaf hin xumurre jechuu barbaade. Har'a irratti yoo jechuun yookiin xumurri barnoota ilmii keessanii eessa ture? Ani naannoo Baalee kana keessaa hin baane carraa ta'e akkuma san ammoo dirree Sheek Huseen illee taa'ee achitti namni qajeelatti qura'aana qaraasisu ka arabii beeku naannoo keenya turanii nu biraa achi waan galaniif achitti illee isaan duukallee deemee achitti illee qara'ee jira. Kitaaba biraa ammoo naannoo Baalee kana keessatti baradhe. Sheeyni sun eenyu turan? Shee Abdussamad jedhamanii rabbi rahmata isaanii haa godhu amma daara akiraa deemanii jiranii. Dur magaalaa Saaluu ta'anii achitti qaraasisanii yeroo san achitti madrasaa sanillee qara'ee eegas isaan nu biraa gara biraa deemanii sheeka biraa bira dhaqee osoo achirraan xumurin sababaa sanii dirreellee taa'ee isaan soqaana jechuudha. Achitti illee baradhee. Dirree Sheek Huseen illee deemtanii jechaadha. Ilmii barbaacha. Ilmii barbaacha deemee. Tole xumurri jechaan xumurri ilmii keessanii ilmii barnoota eessatti dhaabdan isin? Naannoo Ginnir ganda Caancoo yookaan Har'aallee jedhamtu naannoo san irratti Sheek Kadir Kajawaa jedhanii rabbi rahmata isaanii haa godhu xumura gaafa diin keessaa bahoo achitti isaanirraa qara'aa ture. Eegas ammoo hadiisa takkatti rasuulli rabbi nagaaf rahmanni itti haa jiraatu jedhamu takka qabadhe man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu jedhamtu namni qur'aana baratee barsiise irra caalaadha waan jedhameef isii san qabadhee osoo achumatti baradhaa jiru nu barsiisi jedhanii waan na qabaniif haga umrii kiyya keessaa waggaa 17 osoo ta'e madrasaa fi kalaawii adda addaallee barsiisee jira alhamdulillah. Tole ulfaadha jecha waan dirree Sheek Huseen naa kaaftaniitiin hin turtan. Jaalatta. Lafa seenaatiin beeynaadhatti lafa seenaati jedhan barnoota saayinsii tokko keessallee hin jira. Dirreen Sheek Huseen irratti warri kun waan biraa jedheetiin haa kaasu malee nuti akka lafa seenaatti beeyna deemeellee hin beeku jaalalesiillee hin qabu. Mee jabana san keessa jabana sirna jaahilummaa san keessa isin dirree Sheek Huseen deemtanii yookiin muuda muddaniirtanii? Muudeera. Hagam takka? Wallakkoo isaan garuu osoo yeroo lamallee tahee dhaqeera. Sababa dhaqeefillee qaba. Sababni maal ture? Tokko warri keenya muuda. Warri keenya miti biyyi kun namni akka islaamummaatti ilaala yeroo san. Namni akka waan hajjii amma silaa rabbi waajiba godhe kana akkanatti ilaala ture. Namni nama jedhamee lakkaa'amu namni namooma guute namni dirree Sheek Huseen hin dhayne hin jiru. Yeroo sanitti ijoollummaa fi wallaallee waan nutti jiruuf warruma biraayyuu hafuu miti. Huma dirree yoo nutti dhawanuu yoo dirqamni humna dhabii isaan waan bisee malee hafuun jaalladhu. Jaalalawwan sanii qabdan isaa sanitti. Jaalalawwan sanii qaba ture. Weessanitti. Yeroo sanii achi deemaa achi deemuu qofaa miti ani uumaa kiyyarraa waa xiinxallaa wanta deemeef san osoo kiyya irra gahuu barbaada. Dirree Sheek Huseenin dhaqee akkuma dhaqeeni eessa Sheek Huseen kamii eessa jiraa jedhee gaafadhee gamoo natti mul'isan. Gamoo deemee dhaqe. Gamoo itti dhaqanii keessa seenanii keessa seenee yeroo keessa seenu ani Sheek Huseen yoo jedhan waan addaa waan nama tahee nama addaa wayii barbaada ture. Gariibaa fi maraattuutu baay'ata. Wantoota kana hundaayyuu bira taree Sheek Huseen kana jedhaa dhaqee gamoo na seensisanii yeroo gamoo kana keessa akkan naannawanii irra deemu namuma tokkottuu dhufuu hin dadhabe. Yommuu bayisaaf kaanu gamoo kana akkanatti qajeelanii akka seenanii hin bayaniif duuba garagalanii baawwanna ta'anii amma warri Sheek Huseen maal ta'e yoo jedhu calli bucaadhaan jedhaa turanii
amma yeroo baanu fuula garagalii shunqooqadhu naan jedhan achi garagalii maaliifi jedheen eegasii gabbaanee sitti himnaa deemcadhi naan jedhanii ka'ee akkuma warri na godhe san duuba duydu duubaan hin bahee shunquuqadhee bahee duydu duubaan bahee maaliifi wanni akka seenneen bahuun dhoguu jedhee yommuu gaafadhu deebiitu nama dhibaa naan jedhan. Akira xumura dubbii sanii rabbiin asitti nan deebisin jedhee sababaa saniin bakka sanii galee jechuudha. Tole achitti hin deebine booda. Hin deebine. San booda rabbi rahmata isinii godhee gama diinii islaamaatti as ceetan waa hedduu nu kaaftaniitiin jirtan galatooma ulfaadha jecha. Kana qofaa miti diin barnoota qofatti dhaabne isin. San boodas dhalootaaf waa gumaachuu eegaltaniitiin turtan dhaloonni isin beeka. Gama kaasetaatiin Sheek Miftahaan gumaacha hedduu taasisaatiin turan jedhama. Dhugaadhaa mire? Akkasuma Tole akkasuma mee gama kaasetaa gama dhalootaaf waa gumaachuutti jabana san keessa wanni adda godhee isin kakaase maali? Wallaahi ani wanni tokko kennama rabbiiti. Ammallee waan rabbi godhaa namaan jedhe namni godha. Garuu waan godhu san caala yaada kiyyatu baay'ee sanii ol osoo qaama kiyyaa fi umrii kiyya guutuu diin rabbii kanarratti fixee wanni san irraa hambifadhu hin jiru ture. Haa ta'u malee akkaataan biyyi keenya wayita san namni keenya keessa jiru akkaataan diin rabbii jiru wal faallaa walii waan ta'eef sababaa sanirraa kan ka'e sababa akkuma mareef isiniin jedhe kana obboleessi keenya Haajaaloo Kabiruu markaasetta san baasanii namni tooyida san caqasee wallaahi gara imaanaatti bira taranii maal jedhaa turan yeroo san Haajaaloo kun nuu miti sibiilallee islaamsisee jedhaa turan wallaahi yeroo san keessa. Maashaallah hayyee. Maaliifi wanni reediyoo keessa jiru wanni namni sagalee dhagahu sirbaa fi baaroo amma jennu kana yoo hin taane wanni biraa waan keessa hin jirreef namni rabbitti amanee imaanni wahii sammuu isaa keessa jirtu ilma namaatii miti Haajaloon kun sibiilaayyuu hin islaamsisee waan jedhame hawwii sanirraa kaka'ee gara diin islaamaa kanatti lallabuu ture. Bara kam ture? Akka lakkoofsa Habashaatitti yookiin akka lakkoofsa biyya keenyaatitti bara 1977 waraabee kaasetta san bara 80 waggaa 3 sodaannee gabbaasuu sodaannee akkaataa itti baafnu wallaallee sababaa saniin waggaa 3 jalaa taa'ee bara sanitti gadhiise. Tole gama qabsoo kaasetaatiin namni fakkeenya jalqabaa isinii ta'e Haajaloodha rabbi rahmata isaanii haa godhu. Tole mee kaaseta san gadi baasuudhaaf waggaa 3 ture jettan sodaan keessan warra jaahiliyyaa san ture moo warra mootummaa ture? Tokkoffaa akkuma amma jedhame kana warra jaahiliyyaa sodaadhee osoo ka jedhu taatee hin baasu tureeyyuu inni kun bakka naan gahu jedhee haala biyyattiin wayita san keessa jiruu fi qajeelfamni yeroo san keessa jiru amantaa keenya waan hin gargaarreef mootummaarraa hayyama baafatan. Akka ammaa kana mirgi hin jiru bilisaa miti namni tokko waan tokko baasuuf hayyama isa gaafata. Waan silaa mootummaan nama gaafatu kana hunda nama barbaachisa. Sababaa sanirraa kan ka'e waggaa kana guutuu turuu danda'e. Waggaa kana guutuu turtan. Tole mee jabana san keessa warruma gama islaamaatiin aartii kaasettaa gaggeessan qofamu warri gama aartii amantaa kaanillee warri gama aartii oromoollee hayyama gaafatan ture. Anamma yeroo san keessatti dhugaatti waa'ee aartiidhanii kanneen walitti dhufeennallee qabu irraallee hin beeku. Gama afaan oromootiin yeroo baay'ee ijoollee hararii namni sirbu waan sagalee kiyya akka ufii kiyyaa beekutti namni baalee inuun jiru namni kaaseta caqafnee yeroo san keessatti ani sagaleen gurra kiyya dhohite hin jiru. Ijoollee hararii baay'een isaanii warra akka Alii Birraa, Adam Haaruun, Ibrahim Baadiyaa, Haluu Daawwee namoota akkanaa kanneen namni wayita san lakkaawan. Kanaan ala nama biraa baay'ee isaanii hin beeku. Akkamitti akka baasanii fi akkamitti akka uummata sanii facaasan irraallee baay'ee walitti walqunnamtii waan hin qabneef hin beeku. Dhimma kana keessatti gabbaasee waraabee uummatarra oolchina akkamii yeroo jennee odeeffannaa fi wantoota adda addaa gaafadhu mootummaa yoo namaan hayyamne nasbee irratti nama dhoogga waan jedhameef ani nasbee miti akkaataa wanni suni deemee uummata hawaasa kana gurra keesseen waan yaadeef akkaatama silaa amma jedhame saniin ulaagadhaan sanniin guutee akka inni uummata san bira deemu barbaade. Tole ulfaadha jabana san keessa isin qabsoo hagana gahu wayita gaggeessanitti uummanni isin deeggare jira sa'a sanitti.
wallahi alhamdulillah warri nu deeggare nuti akka nama tokkootitti wanni dagatama hin qabne as durallee haasawaa kiyya keessatti kan jedhaa turre tokko tokkoffaa warra haala kana nu mijeessee ufitti nu waamee ufitti nu qabee dursinee nutu waa taya jedhe warra akka Haaji Sheekh Muhammad Amin Haaji Kadir haadha mana isaanii waliin jechuudha namni tokko kamaddiin jedhe namni haala nu mijeesse dursi anaa fi Haaji Aloollee isaan kana ture inni biraa osoo ummanni muslimaa wantoota san jaalatee ufitti fudhatini walumaa gala hawaasni jechuudha silaa dhimmi kun bakka nuun ga'u kun fedhii rabbiitiin ta'ee kanaaf namoota kana osoo galatoonfannee biraan ta'u jedheeti. Tole galatoomaa jecha qabsoo gama kaasetaa keessatti yeroo sanitti jechaan nuti akkuma jalqaba isinii kaase seenaadha kan nuti dhageenye gitaara fayyadamtanii jedhama. Akkanami gitaara kanammoo islaamummaan hin qeexi. Mee sa'a sanitti isin kana yaada keessa hin galchine ture? Wallahi wanni wahlama wanti nuqunname achi keessatti wanta jedhu keessa tokko kaaseta baasa gaafa jedhu waan baasuu edu san ni beeka ture. Garuu waan ittiin baasanii fi waan silaa amma akkaataa ittiin baasan san hin beeku. Isa keessaa gitaara kana dhaheellee hin beeku nama dhahullee hin argine sababni islaamummaan osoo hin hayyamne waan sanitti nu oofe tokko afaanii yoo jenne namni dhimma kana nuun dhaga'u ture sababaa sanii jecha namni wanni inni caqasu wanni inni jaalatu sirba waan ta'eef sirba kana fakkeessine ummata islaamaa kana gurra isaa akka seenu waan jedhuuf dirqama waan hin qabnee fi waan hin beeknetti deemne wantoota san keessa illee nu seensisee gitaara sanillee dhahuu dandeenya. Tole isin gitaarichaan qalbii ummataa hattanii ergaa keessa dabarfatu ture kaayuun keessan. Dhugaadha. Galatoomaa jecha akka seenaan dubbatutti yookiin akka dhaloonni tokko tokko isinirraa dubbatutti akka Baaleettis haa ta'u akka Oromiyaatti namni yeroo jalqabaatiif gama diinii Islaamaatiin qabsoo gama sooshaal miidiyaa yeroo sanitti yookiin gama kaasetaa jalqabe nama Baaleeti yookiin isinii jedhama. Dubbii tana akkamiin ilaaltan isin? Ana achi dura galmeessee waan hin beekneef achi asillee ufi yoo ka jedhu taate ufuma waan hin murteessineef wallahi nama biraa garuu lakkaa'ee agammaa gurra kiyya waan seenee hin jiru. Ana kanatti jedha. Tole san dura hoo namni isin qabsoo kanaan beeytan jira isin dura? Hin dhageenye nama tokko. Hin dhageenye jechaadha. Tole mee kaasetta kana kaka'umsuma keessaniin yookiin gumaacha yookiin gama sadaqaatiin ummataaf gumaachaatiin turtan moo sa'aatii sanitti gabarra oolchaa turtan? Ani dursa gumaacha ani godhe gumaacha nasbeeti. Inni biraa humna kiyya. Inni itti aanu ammoo yoo mallaqa waan silaa barbaachisaa ta'e inumaa hin kafalle malee qarshiin qabaayyuu hin beeku. Sanii miti amma yeroo ammaa kanaayyuu wanta narra hafe san akkaataa inni hawaasa bira gahu yaadaa ture malee godhaa ture malee dhimma waa itti argatanii ittiin duroomuudha sammuu keenya keessa illee hin jiru hin arginellee. Walumaa galatti hanga ammaa kaasetta meeqa dhalootaaf gumaachitan? Lakkoo isaanillee yoo beekuu baadhee yeroo san keessatti kaaseta 5 baasee. Yeroo san keessatti. Shananuu gitaara qabdi? Gitaara qabani. Gitaara qabdi. Achi asoo gumaachi isin? Achi asaa gammaatu ittuma jira. Gitaaraan alatti? Gitaaraan ala. Hagammaatu? Dhiheenyatti wanni isin qabataniitiin gama hawaasaatti gadi baatan jira? Jira. Dursa hawaasni amma namni illee itti baay'ate akka duraanii nama lakkoo isaa sanii miti tokkoffaa akka Baaleetitti wanni ufii sammuu kiyya keessatti jiru wanni ani yaadaa jiru ana qofaa miti namoonni nu caalan illee jiru keessaayyuu akka Baaleetitti tokko kaaseta duraan bira tarree hin beekne kan namni dagate jechuudha kan ana jalaayyuu bade kaasetuma duraan gadhiise san marroo akkasitti gadhiisaa jira akka namni na yaadatu jecha akka yookaan wantoonni suni bakka naa geetu jecha gadhiisaa ture kan biraa sagaleenillee akkasuma gadhiisaa ture warroota narra qajeelatti fahamii qaban warra arra daara akiraa jiran namoota akkasii sanniin illee inumaa akka namni yaadatu akka namni waan sanirraa waa fahamu jedhee gadhiisaa jira. Tole galatoomaa jecha daawwattoota Zaad Podcast. Sagantaa mudannoon muuxannoodha jedhurraa waa hedduu akka hubataatiin barataa jirtan abdii qabna. Keessummaan keenya immoo nama guddaa
nama qabsoo diinii islaamaa keessatti shoora guddaa taphatee fi taphataatiin jirudha. Yoo rabbiin fedhe immoo of durattis nama taphatuudhaaf karoora guddaa qabudha. Kanaaf immoo gaa isinis gama Zaad Productionitiin Zaad Podcastiin isin dhaqqaba. Chaanaala YouTube keenya subscribe, share fi like gochuudhaan faana nu fuudhuu hin irraanfatina. Ammas immoo sagantaan keenya hin xumuramne akkuma itti fufetti jira. Kanaaf immoo faana nu fuudhaan affeerraa keenya jecha faana nu fuudha. Ayyee Sheek Miftaan har'a irratti gama social mediaatiin yookiin immoo gama YouTubeaatiin qabsootti jiran jedhama. Akkanuma kanamti. Akkasuma. Hayyee gama kanaan dhaloonni isin qofti gumaacha taasisuu osoo hin taane dhaloonni gumaacha isirraa eegamu bahuu qaba. Har'a irratti immoo dhaloonni isinirraa fayyadamaatiin jira, isin hordofaatiin jira, isin iyyafataa jira. Wallaahi baay'ee tokkotu yoo anamma jalqaba YouTubein kun faayidaa isaallee hin beeku inni illee nan beeku ture. Carraa tahee namatu na barsiise. Yaada barreessaatii waan silaa jiru naqeeqaa jedhee barreessee jira hawaasa kiyyaaf. Inni kun marrinuu jiraachummaan keetuyyuu waan baga rabbi waan nu agarsiise nama jedhu malee nama waan gaarii irratti barreessu malee nama waan badaa agarraa naan jedhu hin dhabe. Suqee dhabe jechuudha. Kuni maali? Carraa rabbi agarraa na bulchee wantoota kanneen illee na argisiisee jechuu kiyyaaf galata rabbii kiyyaa galcha. Kanaaf lakkoo isaaniillee yoo beekuu baadhe baay'een isaanii na hordofaa jiran jedhee yaada. Har'arratti. Akkuma isin dhalootaaf gumaachaatiin hin jirtan dhaloonnis waan isarraa eegamu bahataatiin hin jira jechuudha. Dhaloonni gartee isaan waan biraatiin hordofuu yookiin immoo waan biraatiin deeggaruu osoo hin taane seenaa isaanii qoratu, seenaa isaanii hubatu, seenaa isaanii baratu akkasumas immoo mudannoo isaaniirraa fakkeenya garaagaraa yookiin muuxannoo fudhatuun waajiba dhaloota kanaati jenna. Nutis akka Zaad Podcastiitti jechaadha. Sheek Miftaan nama qabsoo diinii islaamaa keessatti shoora guddaa taphataatiin hin turedha. Nama har'as akkasuma of duratti illee immoo yoo rabbi jedhe karoora dheeraa qabdan jenneetiin yaanna. Namoonni baay'een artii yoo jedhan artii garuma Oromoo kana qofatti achi moggaasitumaan dhiisa. Islaamummaa keessatti artiin maali? Islaamummaadhaaf hoo bu'aa hagam gahuu qabdi artiin? Artiin islaamummaa keessatti tilmaama isii yoo rabbi beeke malee namni hagana jedhee waan tilmaamuu qabu. Fakkeenyaa fi nagaaf rahmanni itti haa jiraatu zamana rasuulaa rasuulli warra walaleessuuf namoota sadii qabanii yeroo san keessatti warroorti artii kun warra kaka'umsa ummata diin keessatti kaka'umsa godhee gara islaamummaatti nama kaasu iftuu jechuudha. Onnachiiftuu namoota akkanaa kanneen waan ta'eef artiin bakka hundattuu hunda keessattuu gama islaamummaatiinis barbaachisummaa guddaadha jedhee yaada akka kiyyatti. Jalqabarratti isinii kaase diinii barbaacha yookiin barnoota diinii islaamaatiif biyyan beekne dhaqe nama waa hedduu gumaacha hedduu taasisedha. Dhaloonni irraa kun dhaloonni keessa jiru gumaacha isin jalqabarratti har'arratti isin namoota hedduudhaaf fakkeenya taatan. Dhaloonni addaa kun hedduun isaanii keessattuu warri Baalee fakkeenyummaa akka gaariitti isinirraa fudhatan jedheetiin yaada. Dhaloonni kun dhufee namni isin hubatu, namni isin qoratu, namni isin jajjabeessu, namni immoo isin seenaa kaleessa isin dhaloota kanaaf gumaachitan san isinirraa qoratu jira. Gama miidiyaatiinis haa taatuuti gama dhuunfaatiin. Wallaahi waan amma wantoota kana keessatti akka Baaleetitti dhimma naan jettaniif Baalee yoo akkanumatti akkuma nama tokkootitti nu beeke malee akka sadarkaa artiitiin namni nu beekee akkasitti nu tilmaamu hin jiru. Jazaakumullahu khayran akka miidiyaatitti warri bu'aacihii hedduu nutti xaaree lafa fagoo nutti deemee akkasitti nu gaafate jira. Warri Nuural Hudaa rabbi jazaa isaanii haa deebu nu waamanii mana keenyatti nutti dhufanii akkasitti seenaa kana nurraa qoratanii hawaasatti illee nu dhiyeessanii jiran. San qofaa miti bakka ofii dhaqanitti illee nu waamanii nu mul'isanii jiran. Kanaaf jazaan isaanii dagatamuu qabu. Dhuunfaadhaan mucaan tokko carraa tahee amantaan isaa kiristaana. Inni kunis
hawaasatti nu baasee jira. Kanaafi maqaanii Shimee jedhama. Inni sun yeroo jalqabaatii fi akkasitti nama kanaatii dagatamuu qabu jedhee haga namni keenya kan muslimaa kan silaa nu gargaaruu qabu nu gargaaruu hin dandeenye sabummaan qofti itti dhaga'amee hawaasatti nu baasee jira. Tole ulfaadha ambituunu yookiin warri amantaan nuun faallaatu seenaa keessan gadi fageenyaan beektee jira. Akkasitti beeka. Tole dhaloonni har'aa kun immoo jechaan haala isin amma nu kaaftan irraa yoo ka hedduu hubanu taate of duuba jirra. Namoota akka keessanii kana hedduu baafneetiin mul'isuu seenaa isaanii qoratu mudannoowwan isaan kanaan dura mudateerraa muuxannoo fudhatuun waajiba kenna ture. Nullee akkanumatti yaan. Kanaaf immoo gamanumaan dhaloota har'a keessa jirruuf namootaan akka Sheek Miftaa isaanis haa taatu namootaan hedduutu jira har'atti. Namoonni sheekonni hedduutu jira goda fi ganda adda addaa keessa jiran. Kanaaf immoo dhaqaniitiin seenaa isaanii qoratu waa irraa hubatuun faana isaanii fuudhuun waajiba dhaloota kanaati jenna nutis. Tole mee ulfaadhaa jecha Sheek Miftaan har'a irratti wanti addaa wanni isin kaasetti teessan dur gaggabaabduu ta'uu dandeetti. Maybe kaaseta sa'aatii tokko gadi. Adarratti immoo namoonni hedduun gama aartii islaamummaatiin fakkeenya akka raayyaa abbaa macaa fudhatuu dandeenya. Dhaloonni hedduu isa hordofu. Waa hedduus qabateetiin hin gadi ba'a. Isinis mee waan addaa waan kaleessarraa waan addaa wanni isin gadi qabataniitiin hin gadi bahuudhaaf dhaloota kanatti qabataniitiin hin gabbahuudhaaf daandii gubbaarra jirtan jira. Amma jira. Wantoota sanniin keessaa yeroo sanitti wanti sagaleedhaan sanii nu gaggabaabsisee jira. Fakkeenya reefi waan tokko sii kaasee jira. Kaaseta tokko irratti gara albamaa 6 akkana qaba ture amma fakkeenyaaf. Wanti waan san nu goosise maal seetu namoonni waliin yeroo sanii gorsa nuu kennan warra gama artii kanatti yookaan artii kanarraa waa iyyafatee artii sirbaa sanniinirraa waa wanna godhatanii. Kanaaf sirbi tokko yoo dheerate namni caqasu hin jiru waan jedhaniif gaggabaabsinee osoo mi'aa isaa wanni sun hin fixanne sababa qalbii namaa keessaa seentuuf gaggabaabsaa ture jechuudha. Dhaloota harkisuudhaaf. Tole ulfaadha daawwattoonni keenya kabajamoonis qophii keenya gara goolabuutti deemaatiin hin jirra. Kanaaf immoo nuun hifatinaan dhaamsa keenya qophiin teenyas tan nama hifachiiftuu miti nama seenaa qabu nama guddaa nama diin islaamaa keessatti shoora guddaa taphate wajjin nuti kan haasawa gabaabaa ta'e kan taasisaatiin hin jirru. Kanaaf immoo nutis qophii keenya gara xumuraatti deemaatiin hin jirra waan ta'eef ammas faana dhufuudhaan dhaamsa keenya. Tole mee Sheek Miftaan akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalle akkuma yookiin kaasaatiin hin keessa dhufne waa hedduu dhalootaaf gumaachitaniitiin hin jirtan kaasetta hedduu kaasetoota sanniin maqaa isaanii ni yaadattanii? Marallee yaadachuu baadhu keessaa takka hin beeku. Mee takka hordoftoota keenya biraanis jechaan sagalee bareedduu dur osoo meeshaa teekinooloojiin fayyadamin isii bareedduu taate saniin biraan gaatiin hin turtan. Mee irratti xiqqoo isii waa irra nu buusame. Amma yeroo sanillee bareedullee baattu wantoota sanii keessaa. No sagaleen achuma jirti abshir. Akkuma jedhamte. Yani akirahan amarrafisuhu rabbal alamin sitti yadda sirran jallisuhu bonnamaa tolti arra iyyachuun usan harkaatima naman jallisuhu inni dureessa saa'u ganiyyuu qullaa hin kaaftu ka itti iyyuu saniif yadda gara keetitti warra hoffolti nu haa taasisuhu. Wajajjabaata karaan siraataa mirkaanaan bayaa warri nashaataa nullee haa baanu akka sanitti nabii kennatti akka nu aansu. Yaanni akira nama raffisu rabbal aalamiin sitti yadda sirraan callisu bor namaa tolti arra iyyachuun usan harkaatima naman jallisu. Isi jettu jetti. Akkana jetti. Maashaallah dha jechaan sagaleen keessan immoo ittuma bahaatiin hin deema. Anis kaasetaan caqasaatiin hin dhufe hadharratti Amma san caaltii kan duraan. caaluu yuun ooltu.
yaadadhee isin waliinillee jechuu baadhu ka saahiba keessanii Haaji Aloo Umarii fi teessan tana Rabbi rahma isaanii haa godhu isaanii hedduu caqasaatiin hin dhufne nuti jechaadha sagaleen immoo achuma jirti isinis nama baay'ee jechaan isinis hadhallee jajjaba dhaloonni waa hedduu isinirraa eega jedheetiniin yaada dhaloonni immoo waa isinirraa eeguu qofa osoo hin taane gama keenyaanis nuti waa hedduu isin deeggaruu yookiin ammoo isin hordofuu qaba jennetiniin nutis kan nuti yaadnu jechaadha mee tabraa hoira nuun buuftanii amma akkuma asiin dura hawaasa dabarsetti isii takka seenaa qabdu wahiiti seenaa tana san keessa jechoonni suni waa hedduuf keessaa waan qabuufi isima san isin yaadachiisa jedheeti Allahu Allahu nu yaachisini waan kenna malee nu nyaachisini ba'aa nu dandeenne nu baachisini Allahu Allahu nu yaachisini waan kenna malee nu nyaachisini ba'aa nu dandeenne nu baachisini isi jettu tana jetti hayyee ulfaadha dhugaa dubbatuudhaaf wallahi jechaan sagaleen keessan akka gaarii jira nama sagalee qofaa miti tokko kaasitoota kana namarratti baasuu osoo hin taane ofirratti baasaa ture anuu eessa jira waan jedhuun eessa jira isa jedhu sanirra kaasetta amma isin dhageessise kanarratti gaafa kaasetta kana hayyama itti baasuudhaaf mootummaa bira finnu afaan Oromoorraa afaan Amaaraatti deebisaa nuun jedhanii isa san barreessiifnee mana murtiitti nu mirkaneessisa san harallee Sheekh Muhammad Amin Haaji Kadir harka jira waraqaan gaafsanii hayyama ittiin fudhatanii isaanii namni bakka nuu bu'ee jazaakumullah rabbi jazaa isaanii haa deebi'u bakka san dhaabatanii dasbee ofii kennanii mana ofii duniyaa ofii mara kennanii gara artii kanatti nu dhiheessanii nu fidan jechuudha hattaa isaanillee beekan dhimma kana siyaasan keessa yoo jiraate jedhanii wabii waamsisan keessa Allahu Allahu nu yaachisiniini bihiraawii witidirinaa jedhanii watisani waraana oofanii ilma dhiiraa jechuudha isa sani waan kenna malee nu nyaachisiniin amraachi jedhanii duniyaa namaa namni karaa hin taane nyaata isa sani ba'aan hin dandeenye nu baachisinii Mangistuu Hayilamaariyaamii aganumatti sottee dubbisni isa nurraa buusi jechuudha keessa jira waan kana sadiini dubbiin keessa fagoo dubbiin keessa dheeraadha tole mee jechaan wallahi dhugumatti nama seenaa qabu dhaloonni nama keessanii kana irraanfatuun yookiin immoo akka daawwitii keessatti uf laaluu dhabuun aadmaleedha yookiin immoo uf dagachuudha jenneetiin yaanna nutis mee sa'aa sanitti wanti afaan Oromoorraa gara afaan Amaaraatti akka deebi'u taasise maali? Tokkoffaa aadaan keenna amantaan keenna safuun keenna bakka hin qabu sirna san keessatti gatii wahii waan hin qabneef kabanye afaan keennaa waan hin jirreef sababaa sanirraa kan ka'e afaan Amaariffaatti nu deebisiisanii gatii madaalii wahii waan hin qabneef akka madaalii kaaftu jedhanii sababa sanirraa kan ka'e afaan sanitti deebisu. Namni afaan Amaaraatti isinii deebisu isinuma moo warra biraati? Afaan nama biraati nu deebisa afaan. Jechoota san amma akka baay'ina isaatiin hanqasii amma jedhamu kanaan lakkoofsa baay'ina xalayaa saniin ka gatii baasii ittiin kafalan kan mootummaa seera ittiin waan jedhu ittiin qulqulleessan nu kafalchiisan. Tole sa'aatii san keessatti yookiin yeroo san keessa yookiin sirna san keessatti diinii Islaamaa qofa osoo hin taane afaan Oromoo irratti illee dhiibbaa guddaatu ture jechaadha aadaaf safuu hawaasaa irratti. Namni yeroo waa dubbatu yeroo waa himatu simaa baloo jedhanii akkasitti namni nama jalaa himaa. Akka jechaan turjumaanaatti turjumaana namaa himan tokko yoo afaan Oromootiin dubbatu tokko afaan Oromootiin tokko afaan Amaaraatiin dabarsaa akkasitti abbaa yaani nu jalaa bada jechuudha yeroo sanitti. Sirnichi hedduu cunqursaa ture. Alhamdulillah. Adda jechaan dhaloonni har'aa kun waan akkana kana beekuun dirqama beekanii. Hin beeku irratti. Irratti hin beeku. Irratti maaliifi wanni keessatti dhalate wanni keessa jiru uma har'a keessa jiru kana waan ta'eef waan fuula jiru nu wayigee baabeena waan kaleessa bira tarisan hin beeku maarra keessa jiru kana qofa beeka malee. Tole egaa dhaloonni har'aa seenaa qoratuun gadi fageenyaan sanuu
maanguddoo lafa bultirraa namootan seenaa waggoota hedduu qaban namootan rabbiin umrii dheeressee har'aan isaan ga'eerraa waa baruun dirqama. Kan kitaaba irratti barreeffame yookiin ka jettee qofaanii qofa osoo hin taane seenaa namaas haa ta'u seenaa lafaa seenaa sirnaa haa taatu seenaa biroo seenaa diin islaamaas haa taatu jechaan qabsoon hedduudha qabsoon tagama oromummaa yookiin tagama biyyoomaa qofaa miti. Kitaaba ka jedhamu jecha rabbiitii fi jecha rasuulaa qofatu daangaa isaatii fi itti dabaluu fi irraa hir'isuun hin aanjine. Kitaabni kan biraa namni namarraa yoo waan baranne kitaaba hayyuu hin ta'u. Maaliif wanni barraa'ee lafa jiru hundinuu kitaabuma jedhama. Garuu maalirraa barraa'e? Namarraa barraa'e. Maddi kitaabaa nama? Maddi kitaabaa nama jechuu barbaada. Tole egaa ulfaadaa isiniin jecha maddi kitaabaa nama. Dhaloonni wanni inni hubatuu qabu jechaadha. Akkuma isaan kaasan immoo kitaaba keessaa muranii maal godhanii keessattuu immoo sirna ammaa kana keessatti seenaa uummata Oromoos haa taatu seenaan uummata Islaamaa hedduun isaanii jechaan gadi fageenyaan wanni akkasitti dhaloon irraa hubatu hin jiru. Garuu immoo maanguddoo lafa bultirraa aalima sheekota daa'imman beektota lafa bultirraa qorataniitiin gadi fageenyaan hubatuun akkasumas dhaaluun dhalootaaf dhaalchisuun waajiba dhaloota kanaati jenna. Nutis kanaaf immoo qophii keenya akkuma jalqaba irratti isinii kaafne gama xumuraatti deemaatiin hin jirra. Faana nu fuudha. Tole mee Sheek Miftaan waa hedduu keessa darbaniitiin as gahan waa hedduu isinirraa barreetanii jirra. Akkasumas immoo dhaloonni waa hedduu akka isinirraa hubatu abdii qabna. Mee mudannoo addaa namni mudannoo dhabe hin jiru jechaan ilmi namaa erga gara addunyaa kanatti as dhufe mudannoowwan hedduu galmeessaatiin hin deema. Garii irraanfatee gariin immoo innuu irraanfatu isin isa hin irraanfannetu jira. Mee mudannoon sammuu Sheek Miftaahatti maxxanteetiin hin hafte jirti? Wallaahi mudannoon waa baay'eedha. San keessaa garuu har'a gama artiititti waan na waamtanii fi akkuma artii maal keessa ture bu'aaciin isaa maali jedhu keessatti wanta nu mudate wayiis qabsiisuu yoo barbaadu san keessaa wanti yaadadhu rabbi rahmataa godhu gaafa sanii Giniir jirra gaafa kaasetta baafnu jechuudha. Haala kaasetta ittiin baafnu kana wal mari'ataa turre anaa fi Ajiyaloo fi abbaan mana isaan nu itti baafnu Sheek Muhammad Amin jechuudha. Amma nu keessummaadhaa itti dhufnee jirra yeroo san namni wantoota irriiba nama hin dhoggine tokko tokko fayyadamaa jimaa qama'aa buna dhugaa wantoota akkanaa fayyadama. Amma nu dhufnee yeroo teennu mucaa wahii tokko jimaan qama'u hirra fulle numa waliin taa'aa ture. Nu ammoo meeshaa itti waa baafnu kana osoo dibbee itti daballee osoo bees gitaarii itti daballee osoo maalii goone wanni kun kana caalaa nu bareeda jennee yaadaa turre. Amma mucaan kun guyyaa halkan lama moo akkana taa'aa bullee galgala lammataa rafullee jibbee taa'ullee dadhabee jidduma lafaa jira. Osumaa taa'u amma abbaan manaa kun nu ergan. Maal jedhanii ergan? Nutu gitaara dhoyne kanatti osoo dibbee daballee meeshaan kun meeshaa hammayyaa warri hawwisoota sirbaa kun ittiin sirbe kana fakkaata kana caalaa nu bareeda jennee haasoyna. Jidduu kana lamaa jidduu abbaan manaa deemi. Muhammad Amin itti dhaqiiti. Muhammad Amin jedhama gurbaan sunillee ka jimaa irraa bitan kun jimaa biti deebi'ii waan galgala sitti dhaamadhe san naa fuudhii jedheen. Sammuun isaa adaa inni rafaa haga inni kana itti himu kana eessatti rafee inni haga nu meeshaa waraabbiidhanii osoo wantoota dibbee maalii kanneen itti daballee silaayin bareeda jedhu kana achumatti lafa kaa'e. Achumaa ka'ee nama wayitu dibbee qaba namicha dibbee bira dhaqe. Leedii waan biraa fakkaatu fuudhee dhufe achuun dakaa'ee taa'ee amma dhufee bira. Amma nu asaba keenya malee dhimma kana waa takkaayyuu irraa quba qabna. Amma teenee haasofnee waan seenutti illee seenee waan silaa dalagannullee dalagannee jimaan qabnu teenee immoo oofne. Amma Adam jedhanii ammallee hin jira. Waan si ergee fiddee jedheen. Fidee jedhe. Maatee taree egaa galgala maan fidee teenee seegaa jira. Achuma yoo na himutu leediidha. Halkan guutuu dibbee guddaa dibbee dhabaa xixiqqaan isaa leedii jedhamti. Leedii kana nuu fidee dhufe.
Kanaafi wantoonni nu qunnama keessaa isa kana jedhee yaada. Kana jechuun maal jechuu yaadeeti? Namni waa yaadu tokko sammuu isaa keessatti dhugamatti haga ofii bakkaan ga'u waa yaaduuf inni amma waan achiis dalayne kana quban qabu waan duraanii san qofa quba qaba. Kanaafi artiidhaan amma jirullee haa ta'u hawaasni amma jirullee haa ta'u dhalli amma lafaa dhufaa jiru kunillee haa ta'u osoo waan tokko waan isa duuba qoratee shakkiidhaan argitanii waa lafa kaayataa deemee bareeda jedhee waa yaaduu fi mudannoo kana yaadadhe. Tole egaa Sheek Miftaan wallahi dhugumatti ulfaadha ammas umrii dheeradhaa isiniin jenna. Mee sagantaa keenyas xumuruudhaaf deemna. Gama xumuraatti jirra. Yaada yookiin ergaa dhaloota ammaatiif akkasumas immoo miidiyaa kanaaf yookiin Zaad poodkaastiidhaaf yaada addaa yookiin dhaamsa qabdan yoo qabaatan daawwattoota keenya biraan gahaa isiniin jechuu barbaada. Amma jazaakumullahu khayra rabbi jazaa isinii haa deebisu. Osoo dhugumatti namni waa namarraa baratu namni argitanii waa namarraa qoratu jiraate ani sammuu kiyya keessatti obboleessi keenya rabbi rahmata isaanii haa godhu haji aloon rabbi haa araaramuu fi nama guddaadha. Bulchiinsa beeka, artii beeka, seenaa beeka. Wantoota beeku san keessaa ruubii wahii hawaasa muslimaa kanaaf gadi hin baafne akka jiruun jalaa hafe jechuudha. Akkuma san carraan nama waa beeku kana biratti waan jiruuf fakkeenya namni kitaaba tokko baasee kitaabni isaa sun yoo babal'anne keessaa citee osoo inni hafee aguma argisan qofa kitaaba jedhee seenaadha jedhee lafa kaa'uu danda'a. Garuu wanni seenaa ta'u waan namarraa qoratanii namaaf namatti dabarsantu bakka maratti seenamuu danda'a. Kanaaf ilmi arra lafaa dhufaa jiru kuni warri arra lafaa dhufaa jiru warri rabbi beekumsa isatti kenne kuni nama beekumsa qabuutti dhufee beekumsa isaa saniin dhufee yoo inni beekumsa dabaleef namni sun argitanii marrinuu wal ijaaruu danda'a guddachuu danda'a bakka ga'uu danda'a. Kanaaf hawaasa keenya keessattuu namni keenya ka muslimaa argitanii bakka namni itti tolu waan namni toluuf dhimma kanaaf osoo yeroon kennine ajalli hin dhufaa agitti deemamuun beekamu. Kana yoo akkas jedhu isa xumuraa wanni ani dhaamuun as beekiyyaa fi isinillee tokkoffaa sodaa rabbiiti. Sodaan rabbii bakka jirru maratti waan dalaynu keessatti waan godhannu keessatti nu bira jiraachuun dhaamsa kiyya yoo ta'u rabbii nama waan kanarratti hojjetee sawaaballee irraa argatee fuula isaatitti dalaguu qofa osoo hin taane dalaguun namni maasetallee hin dalaga. Sawaaballee hin dalaga. Rabbii irraa nama milkeessuudha wanni guddaan irraa nama hoffolchuudha. Kanaaf xumura dubbii kiyyaa kana keessatti sodaa rabbii isinii dhaamanas beekiyyaa fi isiniif illee jedhee yaada. Tole galatooma ulfaadha ustaaza keenya Sheek Miftaa tamaam akkuma jalqaba irratti isinii kaase sa'aatii keessan qaalii sa'aatiin qaaliidha. Irraa nuuf laatanii waamicha keenyas kabajanii asitti nuuf argamtanii sagantaa mudannoon muuxannoodha jedhu irratti waan nuuf affeeramtanii bifa gaafiif deebiitiin bifa immoo dhaloota hubachiisuutiin waan gaggaarii waliif kaafne jenneetiin yaan. Kanaaf immoo galatoomaa ulfaadhaa amalli rabbiin umrii isin haa dheeressu isiniin jenna nutis gama keenyaan. Tole daawwattoota Zaad poodkaast sagantaa keenya kan mudannoon muuxannoodha jedhu goolabuuf deemaatiin jirra yookiin immoo goolabuudhaaf sakandii muraasatu nu hafa. Hayyuun yoo dubbatu namni addunyaan kuni qabu nama sadi jedha. Nama seenaa hojjetu, nama seenaa barreessu, nama seenaa dubbisuudha. Kanaaf immoo seenaa waggoota dhibbaa yookiin seenaa waggoota dhibbaatamoota baruudhaaf waggoota dhibbaatamoota yookiin waggoota dhibba addunyaa kanarra jiraachuun hin barbaachisu. Maanguddoo lafa bulteerraa hayyoota sheekota beektota daa'iiwwan ulamaa irraa deemne godaaf ganda isaan jiran seenneetiin hin baratuun qoratuu waan keenya. Kanaaf immoo dhaloonni addunyaa carraa addunyaa kanarra jiraachuu argatanii dirqama namummaa talamummaa fi islaamummaa baatan dhalootaaf ibsaa qabsiisanidha yookiin dhalootaaf daandii sirrii saaqanidha jenna nutis. Kanaaf immoo isinis daawwattoonni keenya jalqabarraa hanga xumura sagantaa keenyaatti waan faana nu fuutaniif yookiin immoo waan sagantaa keenya
qaamaaf qalbiidhaan nu duuka buutanii nu hordoftaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Nutis Oromoon yoo mammaaku dubbii fi uleen gabaabduu wayya jedha seenaa Sheek Miftaahaa Tamaam. Dubbatanii waan keessaa bahanii miti garuu immoo gubbaa isii waa hedduu waliif kaafneetiin jirra. Of duratti immoo yoo Rabbiin umrii nu dheeresse walitti deebinee isaanis waan of duratti dhalootaaf gumaachan qabanneetiin kan walitti deebinu ta'a. Kanaaf immoo sagantaa keenya xumureetiin jirra. Jalqaba irraa amma xumura sagantaa keenyaatti kan isin waliin ture ani Abdiyoodha. Yoo Rabbiin jedhe of duratti hanga nama biraatiin akkasumas sagantaa biraatiin walitti deebinutti كم فجأة فنها مرجو جنجها أول نهارجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.